gudii ayyuu isin agarsiisuu eeda wanta baay'ee jira haga ayyuu fakkeessitu in argina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Damban Media. Yeroo dheeraa fi sirraa bandee turre garuu amma deebi'ee jira. Nagaa jirtu akkamii bakkuma jirtanii nagaa na taasisanii jecha dhimma Wabii fi Umar akkasumas dammoo Said yeroo darbe bilbilaan araarsuudhaaf yaalee ture Wabii fi Umar jechuudha. Baay'ee naarsee ture. Wabiin illee narrabsaa, Said illee ammoo Said jedha. Umaris ammoo wala rabsaa turanii jechuudha. Balleessaa isaanii eentu akka balleessaa qabu namoonni viidiyoo Umar galdiisuu daawwataa jirtan beekuu dandeettu jechuudha. An akka argetti Umar baay'ee balleessaa qaba jechuudha. Wabiin illee ana bira dhaabatee bilbilaan arrabsuu illee sirrii hin turre. Achi booda illee bilbilee fi ture garuu erga bilbilee booda illee na jalaa kaasuu illee argachuu hin dandeenye Umariini. Kanaaf balleessaa abbaa qabu isin ni beektan jedhee yaada wanti asirra deemaa jiru kun sirrii miti. Jidduu bayii ayyuu nama heerumtee jirti nama jaarsa qabu. Kanaafuu Wabiidhaan wanti ati himattu hin jiru. Jaafi wanti jechuu barbaadu Umar akka balleessaa qabutti akka beektan. Araaraaf illee barbaadee ture garuu araaraaf illee nama dhufuu hin dandeenye jechuudha inni. Wabiin illee ammoo yeroo sana bira taa'ee arrabsuun isaa sirrii waan hin taaneefi. Kan akkuma argitanii jirtan san Wabiin illee waan baay'ee dubbataa ture kun ammoo sirrii miti. Umar illee ammoo arrabsaa ture balleessaa nama qabu isin hundi keessan iyyuu ni beektan jechuudha. Umar baay'ee balleessaa qaba Wabiin illee arrabsuun isaa sirrii miti. Kanaaf araara jidduu isaanii bu'aa kana illee araaraan barbaade na fakkaata. Icciitiin inni baasuu jedhu sun maali? Indaa'u icciitii keessan baasa jedhee dubbataa ture. Icciitiin isaa kun kan inni beekuu hin dandeenye waan ta'eef ammas taanaan bilbila yeroo hedduu deddeebi'ee bilbila na jalaa kaasuu didee ammas deebi'ee bilbilee hin gaafadha. Wanta inni jiru ammoo walumaan dhageenya waan jalaa kaasu jechuudha. Yoo kaasuu didee yookiin ammallee waan hin taane kaarrabsu taate immoo balleessaan kama isaa ta'a. Akkas ta'uu isaa ammoo walumaan ilaalla waan ta'eef na wajjin turaa isin jedha. Kanaafi isin mee yaada qabdan eenyutu akka balleessaa qabu viidiyoo biraa irratti illee akka isin dhiyeessinuuf koomentii irra deemuu ka'uu dandeessanii. Wabiin ammoo arrabsuun sirrii hin turre gonkumaayyuu sirrii hin turre jidduutti ammaan illee arrabsaa ture jettanii Umarillee kun ammoo akka hin taane bilbilaan illee waan na jalaa kaasuu dideef amma dubbiin kun dhuma akka argatuuf bilbilee haasofsiisuu qaba isiniin jechuu barbaada. Isin karaa dheeraa qaxxaamuree nu araarsuu qabda dubbii keenya beekuu qabda jedhee Wabiin eegana waamee booda na biratti ammoo waan hin taane dubbate baay'ee aarii keessa na galche jechuudha. Kun ammoo ta'uu qabu. Baay'ee na aarse bifa aariitiin akkuma argitan yeroo darbe san bilbilaan illee bifa aariitiin aarii masaniin gargar xumurre jechuudha. Wabiinis karaa dheeraa kana nawaamee akkana na godhuun sirrii miti. Umar illee qaamaan isin argaa koottu Wabii illee bilbilaan waamee bira jira koottu wal argina jennan na arguu dide bilbilaan akkasitti haasofsiisee jechuudha. Sunillee ammoo rakkoo qaba kunillee rakkoo qaba. Icciitiin isaan jidduu jiru kana ammoo isaan uumatu beeka waan ta'eef icciitii kanarra ammoo adda bahee araara buusanii wanti kun furamuu qaba jedhee waan yaaduuf ammas taanaan bilbilaan gaaf duraa Wabii qaamaan argee ture Umar ammoo bilbilaan haasofsiisee guyyaa sana ammoo araara buusuu waan hin dandeenyeef amma ammoo bilbilaan haasofsiisuu qaba. Bilbilaan haasofsiisee dhugaa jiru waliin argina waan ta'eef Umar bira bilbilaa jechuudha. Waan inni nu jedhu walumaan dhageeffanna waan ta'eef sagalama isaa irraa dhageenya waan akka gaaf duraa nan jedhamu waan inni jedhu walumaan inni dhageeffanna waan ta'eef gara Umar bilbila jechuudha amma. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma kana mee hordoftoonni illee beekuu dandeettan jedhee yaada. Kanaaf mee asumaan laalla jechuudha Umar bira bilbilaa jira yeroo ammaa kana. Bilbilamaa jira garuu ammallee kaasaa waan jiru natti hin fakkaatu. Yeroo baay'ee bilbilaan kaasu waan ta'eef namni yeroo baay'ee balleessaa qabu beektanii bilbilaan kaasu yookiin nama irratti cufu waan ta'eef akkasuma wajjumaan ilaallama. Inda gaman bilbilli mee sagalee illee laawudii godheen jira. Bilbila na jalaan kaasu Umariin kun yeroo hundaa maal akka ta'e beeku icciitii baasa jedhee gaaf duraa Sumayyaa waamee ayyuu bira teessisee. Hello. Hello assalaamu alaikum. Maal nageenyi duraan dursu? Ati maal taate garuu maal taate icciitiin ati baastu maali? Amma isa bira hin jiru waan jiru hundaa natti himu. Eeshi.
amma arraban dubbatini ani sin ararsuuf karaa dheeraa darbee dhufee si bira taa'ee si bilbilaan illee na diddee oduun ati achirra odeessaartu sun natti hin tolle daawwattoota kan keellee namoota miidiyaa irra jiran kan hundumaa waan baay'ee jibbisiisee jira icciitii baasa jettee ayyuun heerumtee jirti nama jaarsa qabu isaa immoo nama kana wajjin akkana icciitii garaagaraa baasa jettee oduu olola oofuun kun sirriidha sirrii miti dhaabuu qabdu balleessaan kan keetti sitti muree jira. Araara buusuudhaaf isa bira deemee bilbilaan illee si waamnaan ni diddee deemee bilbilaan illee si gaafannaan ammoo wanta ati dubbataa turte aariidhaan arrabsaa turte jechuudha. Ati poolisiidha ati akkana maaltu si galche maaltu si beeka ammallee icciitii dabalataa baasa icciitiin ati baastu maaltu jira icciitiin ati baastu. Icciitii maalii baasta jidduu isaaniitiin baatu ati inni na dhiisisiin jedhaa jira beewabiin. Na dhiisisiin jedhaa jira nama na dhiisi jedhe jireenya isaanii jidduudhaan baatu moo maali ati? Amma isa hawaan isaa arrabsituu fi miti maaliif jireenya isaanii jidduun baatu icciitiin ati baastu maali icciitii maaltu jira? Isaatu isaa miti kasii arrabsa jalqaba viidiyoo kan kee ilaalee jira situ waan taane dubbataa jira icciitii baasa jettaa wabiin akkana ta'e. Qaamaan si argee araara buusna jennaan maaliif didde? Maaliif didde qaamaan ol argine araara buusna balleessaan kiyyadee yoo ta'u sitti muramuu qaba yookiin isatti muramuu qaba jennee kaasuufne maaliif didde? Maali ramadaana jetteetumaan arraba baay'ee arrabsaa turte inni illee jidduu kanatti si arrabsaa ture maaliif jidduu kanatti illee arrabsitan inni baay'ee si taaree jira beekama. Mana yoo dhufe maal godhu edda loluun eddamu maal? Yeroo darbee akkasidhaan san beektaa miree maqaa balleessaa turte namni duriyyoonni kararratti sidhaaniiti. Gaaf duraa nama sidha'een beektaa mi akkana duriyyoonni kararratti situmanii adda keessi baqassanii achi booda deebitee nama biraa himataa turte. Maaliif wanta akkana keessan deemu? Simbaas wanti akkana dhiisi. Ammallee tumamuu barbaadda jechuudha. Wabiin aga bilbila cufanne sitti himu haga bilbila cufannee jenne wabiin beesitumuuf dhufaa ture. Waa baay'ee qabatee maal dullaa qabatee kaan jedhee fiigee ba'uu dhufe natu dhoorge. Osoo an sirraa qabuu baadhee si dhahee dhabe dhufeeti. In kolfine kan dhugaa sitti dubbachaa jira situmuuf dhufaa tureen baay'ee aaraa ture silkii sirraa cufee. Mana kan kee barbaada dhufa jedhaa jira mana kan kee si gaafataa ture nammoo dhiisi jedhee dhoorge malee inni haga manaa si dhufuuf ture nama gaafateeti. Dhugaan baasne ati osoo dhugaa baastee seeraan dubbatta turte. Tole an amma booda jidduu keessan hin jiru inni guyyaa manatti dhufa jedhaa jira yoo inni sitti dhufee waan tokkollee si godhe ani keessan jiru keessaa bahee jira araara buusa jedhee araara kan keetiif diddee jira. Ani araara buusuuf jedhee ati ammoo araaran diddee arrabsaa turte. Balleessaa qabda kaati balleessaa qabduuf irratti waan beektuuf araara diddeetiin arrabsaa turte. Amma araara barbaadamoo maal barbaadda natti yoo kana ta'e dhufuu danda'an yoo kana hin taane ammoo inni qaamaan illee si bira dhufa siin jedhaa jira waan ta'eef kana anallee dubbii kana keessa nan galchini amma keessaa bahee jira bakka keessaa bahee jira jidduutti na arrabsaa turte amma danda'amee yaalee ture karaa dheeraa deemee dhufe. Na biran jiru.
Nabira hin jiru osoo nabira jiraate bilbila harkaa fuudha tureeyyuu garuu qaamaayyoo sitti dhufee jedhan keessa hin jiru siin himee jira. Booda ebalu tana dhoofsisedhe hin jedhini ani waan jirtu siif dhaamee jira ufeegi garuu ati. Bakka sitti himee jiran kana dhaamsa dhumaa kasii dhaamaa jiru kana waan ta'eef kanaaf waan irra eegeette ammoo walumaan kalaallu ta'a. Bakka dhiisi ani kana guyyaa inni si bira dhufe ilaalla waan ta'eef nagaan haa ta'e chaw. Ana araara buusuu dhufee ni didde guyyaa sana immoo sirraa qabuuf yaalee ture ni biraa deemee jira baay'ee sitti dhaadataa jira akka of eeggannoo gootuuf sitti himaa jira kana karaa maarkeetii irra hin deemin. Kanaafuu of eeggannoo godhi guyyaa inni si bira dhufee yookaan ammoo yoo karatti illee wal dhabdanii jettanii waan baay'ee sitti dhaadataa jiru. Ani dhaamsa obbolummaa si gorsaa jira baay'ee dhaadataa jira sin dhiisu jedhaa jira kanaafuu of eegi. Amma afaan qofaa fi midhaan kan obbolummaa sitti himaa jira sitti dhaadatee jira. Natti dubbe. Asha. እኔ የለሁበትም እኔን አስወጡኝ ከዚህ ውስጥ። እሺ በቃ እንዳምሳ ሲዳሜ ጅራ ዋንጅሩ ሲቱሜ ሀቀ ዱበቱን ስሪ ዳምቲ ኔ አከሲ በቃ ጀባዱ በቃ ቻው